والله انسلق انا بقول له انت مال تنجي سيدتي ايه بقول له ده مالي والله يا روتي جتره والله مي فايده إسانة تيمين جبر مي أنا اللي يوم بيخنا من كنا براتوي مي أكمل نما قد حبيبتي يا قاي فايدة هدو قبا فايدة قاي فايدة هدو قبا توقفا وانتو تفول خان كيرا تسبب بياني في قاي فايدة هدو سي قبا فول خان كيرا وان سبب بيو سرا بليسا قاي سفيدا لما فقام كان كي قام لما دبرتو تكتك قام نسالا إساني هوسيسو تجرا جدا سربا لما نجدون كهوسيسو تجرا سرا روغا سدفا ورقامني إساني دفي دفكو وما فدا وجدني دفي قامني إساني دفكو أكا قامني غوغو تاسيسا يجولا ورقامني دنفس أكا قامني إساني غوغو تاسيسا عرفا أمو ورا دودي الكبو argitanii duddi dhukkubu qorri dhayee jiru fakkeenya warri qorri isin dhayee jiru warri qorri dhayee isin qorri isin dhukkubu gizee deettanii kaatan ta'ee koma kamiin irratti iyyuu duddi isin dhukkubu isin baay'ee isin fayyada jechuudha. Qorra isin keessaa yaasa jechuudha. Sirriitti gizee qayyatan gubbaa ta'ettan qayyi baay'ee impoortaantiidha osoo beekee namni kenna qayyate jechuudha. Kanaafuyyuu gizee qayyatan san ammoo harkaan gattaa'u osoo hin taane ta'ettanii bitaa mirga garana shur jettanii qaama keessan kan akkana susukkuumattan akkanatti. Ana haa gaaban ka'ee dhaquu malee qayyi anaa fi haara yaa wal marra qayyadhu malee maazariin tiyya boolla qayyaa mana keessaa qabdi haati tiyyaa jechuudha haati na dhalte boolla qayyaa mana keessaa qabdi yeroo hunda torbaan keessa guyyaa lama qayyate torbaan keessa guyyaa lama. Boolla qayyaa mana keessaa qabdu ufii kiyyaa uffata itti mammaraa ufii kiyyaa dhadhaa itti dibaa ufii kiyyaa harka hidhaa fi ufii kiyyaa luka hidhaa fi hanga isiin qayyisan irraa kaatuuf marqa homa waan akka muuqii anatu hojjetaa fi sirritti jechuun argitanii kanaaf gaafa akkasitti qayyattee tinyete laal baay'ee tokko laal fooliin kan kee atis hisattuu taataa mana keessatti saasaa jettaa waa hedduu faayidaa qaba qayyii. Kanaafuyyuu qayyadha. Dhiisaa mikiyaajii amma dhuftee ka fuula of qoqqottaniin kan ofirraa dhiisa qaama waliin. Ani amma kaniin si gaafa haadha faate aarri kun hogguu irra taa'ani. Qaama namaa duudaa fi garaa fi bobaa kanaa fi morma kana qaamuma kana gubbarra si deddeemamoo moo bakka biraa bakka seenu qabaasila. Gubbubarra moo keessa akkamisila. Duddaa garaa kan kee qaama kan kee fuula kan keetiinis asiin akkana bantee jechuudha bakka kanaan akkana bantee. Osoo dandeettaniitiin jettanii sa'aatii sanitti isin ukaaf malee akkanatti gajjettaniiti akkana goggodhataniiti akkana jechuudha akkan fuula keessaniifis baay'ee bareeda. Ammas qaama dubartii keessattuu amma qayyii dubartiin deette hin qayyattu dubartiin duudaan hin qayyattu durbi duudaan hin qayyattu namni kenna jedheetiin jedhuufi maali yoo jettanii dubartii deetteetiin jettee tan dhiiraan wal argiteetiin jettee qaamni isii waan banaa ta'eefi aarri keessa seena. Argite keessa seenaa jechuudha ni qulqulleessa keessa seena. Amma durba duudaa larahama durba duudaa amma jedhantan ammoo jechuudha. Injiraa miti bitaa mirga seena malee qaama siisan keessa karaa argateen seenuu jechuudha. Akkas. Amma sana laatuulli seena amma warra akka mustaamala amma gaanii mustaamala gaafuun siin juuta namnis mustaamala fi jadiida qabaami. Mustaamala jechuun gaama warra lakkaafila masadi dhale kana gaama fakkeenyaaf. Aarri qaxxituma seenaa qaxxitu. Yaa ani seenaa haa. Akkas. Rabbi maanu kasaaree. Haa gaa keetiin kee dhaqa rama keetiin dhaqa dhugaa rabbii keetiin dhaqa kunoo qaalitti takkaa taasif banee. Maaliif qayyatamu abbaa mana waliin jirtuun qayyanne amma maaliif qayyatamu kaddaadhaaf qayyatamu sheexanaa qayyatamu. Gizee silaa isaa waliin barbaachisanuu amma laala amma dubartiin kaamettiin dubartiin akka tanteetii tun. Ati deengate maaliif qayyatte? Ati deengate eenyu qayyatte? Ati deengate eenyu qayyatte qaalitti? Ati deengate maaliif qayyatte dhiira qabdaati? Haa mee atama fakkeenya anama wal marraa dhage gaafa saasummaan na waswaastee kennaan dhage atama dubartiin jabduun akkanaa tunin ta wanni hundi
qorsii garaagaraa si biratti argamu dawaan garaagaraa si biratti argamu jennee nu yaadnu tuni akkamitti osoo hin bilcheessin osoo guyyaa takkitti ibidda irratti hin cincessini abbaa manaa kiyyaaf ijoollee sadi dhale jettee yaaddaate dheedhima nyaataa ture miskiintichi garaan boko kee yennaan bade malee. Ijoollee sadeen guyyuma tokkotti hin dalagee baran bakka takkatti hin dalee lakku sadeen wayi. Wayin adda addatti itti deddeebi'e. Garaan boko kee yennaan ada bakka waa bilcheessan dhaqeedha miskiina bilchaataa nyaachuuf kute. والله ما كتبت يقولي ورموت والله رب ما اسم دندس سيدندا ربي اسم دندس والله ميغا كيسان تجيرا يقول لك ودان دلجي تما سودي نيات اما غنا تخوت تغنا غنا بين بالجيسانتي مخا فايدا ايسا غربا كو تمبوچسي ازدلا جرا انا هو ده بالجيسه دي نيات وني في دوتو كنجو بيتي ياديس والله انا دفاتي ما رب ما جار زكي برانا غو مالي مبول لك ايام انا هيزا قوت دلال غنمتي غدي كاي شاوري غلي تانان اچ فيگه غبا كوريتا وتي حبيبتي بولتي كيان جي كنادا دتين غوت اري تو كو بكلال harmeesiti yaabiitti kanaadatti ibidda xiqqishaashiishaa kan yoo ciqeessatti aare mootummaan dhufte aarachi dhaqeetu laddatee hin dandeessu. Maal ta'e darabii? Wallahi rabbii yakadhe Ameerikaa fakkeenyaaf amma laali hiriyyitiin ta'e takka Ameerikaa jirti wallaa boolla qayyannoo qayyaa mana keessaa qabdi kan itti qayyatan kana mana keessaa jechuudha. Ni qayyachuu hin dandeetta. Anamma gisee kushiinaa keessatti nyaata dalagu wanno jedheetiin jedhu asi waa hunda bakka takka as dhiyeessee ka'ee ibidda qabsiisee gubbaa koree taa'a. Haa bilchaattuu fi agasiif haga watiin bilchaatu. Amma ka'eetiin araba biyya tanaa kan agarsiisa qaalitiin takka gaaf tokko nadda walteetiin naan jette amma tanagaa Oromoo yoo dubbatan safuu jetti awqii qabu mataansa. Oommattiin safuu jedhan amma Oromoo yoo dubbatte safuu yoo fedhannoo waraabanii nurraa dhiisii haadha faate. والله أنا تكاتك والله بالله إيردي تهنتون يجودا إيردي تهنتون والله أنا داتا سني كمامتي واي كان بلشو جرا كدراني نجالة ما نجالة إيردي تهنتوني إسني فنتو أما والله دبرتي أربا بي والله شغرا مي منا مدام جت مي هذا فاتن كجيب ديرا دبرتين بيجي أربا أسي دمتي سالوني لتا يوغانا مو سالوني كرشوفي تنلا إني بريك إني في سالوني بربادة يتة سالوني وامچو بربادا يدde birri fuudha itti kenne mana waraqata kana afatte kifili taka gadi cufatte mana uwamteetini akkana laalka akkana taka haadha gara abuute kana akkana jalateete jiru hindiin tun akkana nuukiyaa kana tibsatte akkana qotaa oolte akkana nuukiyaa kana tibsatte osoo wanni taka keessatti nafin akkanatti qotaa oolte hindiin jechuudha shiiraa kana sukkaaraa fi loomiidhaa fi homaama kana walitti danfiftee mucuk godhaa oolte jechuudha adii isin argitan kan takka guyyaa takka amma nu laali mullaajii kana bitannee maal jennee shaaworii gallee akkana ufrigaa oolla jechuudha wallahi ifaa jeematu nu jaarsannu takka wallahi takka dubartii Oromoo tana ifaa jeematu iyyuu nu jaarsa malee dhalaaf hin jaarru urmiin kenna gahee hin jaarru yeroon kenna gahee hin jaarru wanni nu jaarsu yoo jiraate maal inni ifaa jeematu nu jaarsa deennee lafan geennu ulfaan lafan geennu usuu hojjattuuf usuu ittantu hanga gaafa ulfi akkana mataan gaggara galee laali handhuura lamaan isii sarba lamaan isii keessan kofa lamaan isii keessan mataan ilmoodha akkana mudhattuutti ni hojjatti dubartiin teenna nan sobe yaanin wallahi addaa taasini hima hanga gaafa ilmoo mataan akkana gaggara galee mataan gadi mudhatu kanatti hanga ijji mucaa akkana gadi laaltu kanatti dubartiin teenna kushiinaa hojjatti zambeelii baadhatti achi kaati gaafa kan gisee shaaworii seentee jettee senyette liifaa kanaan ufii ofirra micciiramtee garana uf dhittee bulloote tahajaan isii baate tonuuf hoyyedha achi baate kushiinaa shintibeetii keessa. Achi kaati deettee gaafa guyyaa sadii kushiinaa seenteetiin waxii hojjattiif. Gaafa guyyaa sadii dhaltee gaafa guyyaa sadii kushiinatti wannoo hojjattiif waxii hojjattiif abbaa manaati. Akkasin qilleessan baatu dubartii biyya arabaa wallahi yoo argitan amma ilmoo garaa fuudhanii borumtaa makiinaa akkana godhaa kaatilaal makiinaa kana akkana godhaa borumtaa jechuun ilmoon garaa galluqqifannaan fuudhanii haadha sarratanya darbani sarratanyatu qabaafi jechuudha bakka sanitti naga ofiitiin ciiftii jechuudha sarratanyaan hojjetteetti fiddi inni nyaata kenna kun maal inni
galee taa'eedha jechuun malee akka ilmoo bishaan itti naqanii nama naa dhalte kabajamtuun tiyya haati manaa tiyya maal haa godhuuf jechuu irraa hin beeku. Kalas midhaan kuntaala tokko mana jira dinnichaan kuntaala tokko mana jirti qamadii mana jira.